Poppoo live akkamitti dalagna? Poppoo live akkamitti eegalla? Poppoo eegaluuf maal nu barbaachisa? Jalqaba fakkeenya garee kanarra ni dhuftu Telegram gubbaa dhaqxu liinkii galmee kan jedhu kana gattuqxu jechuudha. Erga iddoo kana gachuqaastanii booda Poppoo isinii fida. Namoonni haarofti daawunlood godhadhaa isiniin jedha. Namoonni qabdan garuu kallattumaan daawunloodii isiniin barbaachisu jechuudha. Ammas biratti daawunlood godhaanaan jedhe. Isii kana ni tuqxan kallattiidhaan daawunlood godhattu. Erga daawunlood gootanii xumurtanii booda kallattiidhaan appilikeeshina isinii fida. Haala kanaan appilikeeshinicha isinii bana. Yeroo appilikeeshina isinii bane namoonni googilii yookiin immoo iimeela keessaa qabdan iimeela keessan filattu. Ishii tana jalqaba dhuftanii tuquu qabdu. Tuqaa xiqqoo as jirtu tana I have read and agree kan jedhu kana ni tuqxu. Erga isii ibsitanii booda kallattiidhaan maal gootu log in with Google kan jedhu tuqxu. Mi'aan akka haarawaatti akkaawuntii banee isinitti agarsiisu. Akkaawuntii keessan haala kanaan erga tuqxanii booda iimeelota isinii fida. Iimeelota inni isinii fidu keessaa fakkeenya an iimeela tokko mee banee isinitti agarsiisu. Iimeela isa kana filadhee jira. Erga iimeela isa kana filadhee booda kallattiidhaan maal godha jechuudha. Gara Poppootti na seensisa. Sana booda tokko haala Poppoo ittiin banu iddoowwan an tuquu qabu hunda iddoo kanatti maqaa isatu naa barreessa. Yeroo inni maqaa naa barreessu ani immoo kallattiin maal godhaa? Maqaa inni naa barreessu kana akkanuma dhiisee umrii kan koo sirreeffadha. Umriin bara 2006 jedha. Mi'aan isii tana 2006 jettu iditaa godhu. Bara 2000tti haa gadi siqsu. Bara 2000 godhee jira iddoo kana gadi harkisee. Sana booda konfiirm kan jedhu tuqa. Erga isa tuqe booda iddoo kanatti maal barreessinaa? Maqaa ofii barbaanne yookiin immoo iddoo san gachuu qaasna iddoo biyya jirruu filannaa jechuudha. Yeroo iddoo duwwaa kana tuqnu biyya jiru nu filachiisa. Mee as bira tuqee biyya jiru haa filadhu. Ani fakkeenyaaf kan amma jiru biyya Keeniyaati yookiin immoo biyya Itoophiyaati yoo ta'e yookiin immoo biyya Arabaa yookiin immoo biyyootaan Yuuroop, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo ta'e ni filadha jechuudha. Ani Itoophiyaa filadheera. Sana booda dhiira moo dhalaa jedha. Dhiira yoo filattan dhiirri isa kana. Yoo dhalaa taatan immoo shamara isa kana filattu jechuudha. Ani ammaaf dhiira filadha. Erga dhiira filadhee booda wanti na barbaachisu inni guddaan maali? Akkaawuntiin garaagarummaa hin qabu. Dhiiras dhalaas yoo filattan. Garuu kan isin filachuu qabdan dursa beekuu qabdan. Isa dhalaa jedhu yoo filattanis irra bareeda. Isin warri shamarranii. San booda iddoo suuraa jiru kana gad tuqxu. Kaameraa tana ni tuqxu. Erga tuqxanii booda suuraa isinii fida. Suuraa barbaaddan ni filattu. Ergasii immoo complete kan jedhu kana tuqxu. Sana booda suuraa haala kanaan isinii fida. Raayit gootu yeroo suuraan isinitti tole. An suurichi natti tolee jira. Profaayilii kiyya sirra kaadhee jira. Saalas dhiiras dhalas taatu filadhee jira. San booda submit kan jedhu tuqa. Erga submit kan jedhu tuqnee booda kallattiin gara keessaa nu seensisa. Hayyee Poppoodhaan wal agarree jirra. Poppoo gara keessa erga seennee akkaawuntii haarawaa erga bannee booda jalqaba mee profaayilii kennaa ilaallu. Isii xumuraa tana bira dhufnee profaayilii gad tuqna. Ishii tana yeroo tuqnu haala kanaan boonasii nuu kenna. Koina 100 naa kennee jira. Sana booda maal godhaa? Iddoo kana dhufee maqaan kiyya jira dhalaadha. Profaayilii kiyya kana leeviliin kiyya immoo isii 0 tana. Leevilii kana guddisuudha warri dhiiraa leevilii 5 daddaffiidhaan koinii asitti koina 100 itti guutuun qarshii xiqqoodha. Narraa argachuu dandeessu. Harbour Media Network dubbisaa. Koinii haala salphaan guuttanii warri dhiiraas warri dhalaas daddaffiidhaan leevilii keessan jijjiiruu dandeessu. Sana booda hoo maal goona? Iddoo kana ni tuqna. Profaayilii keenya gad tuqna. Erga profaayilii tuqnee booda haala kanaan nuu bana jechuudha. Sana booda yoo nama affeeruu barbaanne invite link jettu kana gad tuqna. Ergasii gachuu qaafnee booda liinkii keenya kanaan nama affeerree as biratti invite kan jedhu ni tuqna. Erga tuqnee booda koppii goona kan barbaanne jechuudha kanneen keessaa. Mi'aan kanuma jalqabaa kana share jedhaani. Erga share jedheeni booda as biratti koppii link kan jedhu jira. Koppii link godhadhee jira. Koppiitti jedhe. Sana booda akkamitti laayivii seenuu danda'a? Laayivii seenuu yoo barbaaddan iddoon kun iddoo miiseejiin irra isinii dhufu. Gadi tuqxu miiseejoonni as biratti dhufan. Ammaaf miiseejii waan hin qabneef. Inni itti aanu kun immoo inni koofiyaa ofirraa qabu kun jechuudha. Namoottan suuraa maxxansan yookiin immoo suuraawwan as jalatti viidiyoo fa'aa maxxansan haala salphaadhaan viidiyoo fi suuraa isaanii ilaaluudhaaf isin fayyada. Isinillee iddoo kaameraa kana tuquun suuraa maxxansuu dandeessu.
Inni sadaffaan kun immoo iddoo baay'ee murteessaa yookiin immoo inni tokkoffarraa lammaffaarratti argamu kun iddoo baay'ee murteessaadha. Gadi tuqna iddoo kanatti paartii kan jedhu jira. Fakkeenya laayivii namaarra seenuu barbaaddan as bira tuqa. Erga as bira tuqee booda mana namaa iddoo banaa jiru fakkeenya manni kunniin hundi qabamee jira. Osoo banaa ta'ee iddoodhuma kana gadi tuquun yoo barbaaddan fooloo gootu. Iddoodhuma kana gadi tuquun kallattiin maal godha? Mana namaa san seena jechuudha. Kanaaf yeroo mana namaa irraa baatan iddoo kana tuqxanii baatan akkatti duuba deebitan yoo ta'e haala kanaan isinitti fida. Manni abbaan cufanne kun as bira jira. Gad tuqxu mana kana keessaa ba'uu barbaaddan eeksii tana tuqxu. Eeksii gara mataa irra gara olaanu jiru kana ni tuqxu. Erga eeksii kana tuqxanii booda maal isin godha? Kallattiidhaan baatu jechuudha. Jalqaba ajaja inni isin ajaju kana next jechuudhaan tuqxu. Eegasii eeksii kana tuqxanii keessaa baatu. Mana cufne irraa baanee jirra. Amma maal godhuu deemna? Mana keenya laayivii banachuuf deemna jechuudha. Fakkeenya laayivii yeroo banachuu deemnu iddoo kana dhufna. Iddoo PK jedhu isii lammaffaa tana gad tuqna. Erga isii gad tuqnee booda dhiifama. Dhiifama nuuf golcha. Iddoo kana gad tuqna. Erga isii gad tuqnee booda maal goona? Paartii kan jedhu kana tuqna. Paartii booda laayiviiwwan haala kanaan nuuf fida. Jalqaba suuraa guutii eegasii kana godhi jedha. Namni kamiyyuu yeroo haaroo ta'ee dhufu iddoo kana gad tuqa fuula ofii ni kenna ni guuta jechuudha. Fakkeenya yeroo iddoo kana tuqu suuraa fuula keetii kenninaan jedha. Isaan kanneen ija sirrii taateen yookiin upload footoo godhi jedha. Start to certify jedha. Isa kana guunnee xumurree start godhannee erga eegallee booda maal goona? Isii itti aantu tana tuqna. Laayivii yeroo seentan suuraan akkamii taa'uu qaba jedha. Suuraa laayivii yeroo seentan keessan iddoo kana kaa'uun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Fakkeenya as biratti iddoo kana tuqnee nama tokko yoo barbaanne ta'e mee sarchi tan jettu mataa gubbarraa iddoo kana ni tuqna jechuudha. Mataa gubbarra ol dhufnee erga iddoo kana tuqnee booda lakkoofsa kana mee fakkeenya itti haa galchu. Lakkoofsa kana erga galchee booda iddoo sarchi jettu tana gad tuqa yookiin immoo duuba deebi'ee as biratti sarchi tuqa. Nama kana naa fida. Namni kun eenyu? Harbour Media Network. Sana booda namni kun leeviliin isaa 12, laayiv istiriimiin isaa 6 baay'ee guddatee jira. Isa kana jechuudha. Yeroo laayivii seentan suurawwan inni isin gaafatu. Suuraa kanneen iddoo kanatti fiddanii galchitanii iddoon suuraan kun itti galu eessa bira? Iddoo duratti isinitti hime jechuudha. Yeroo laayivii seenuuf paartii kana gad tuqu kallattiidhaan namni haarofti tokko ni gaafatama jechuudha. Yeroodhuma kamuu. Yeroodhuma kamuu yoo gaafatu suuraan laayivii sun iddoo kanatti kan galu sanii inni kun immootu fuula keessan ishaaraa fuula keessanii kan fudhatu jechuudha. Hin dogongorinaa. Al takka dogongortan taanaan poopoo lammaffaa banachuu hin dandeessan. Fuula keessan fudhate taanaan banachuu hin dandeessan. Inni kun immoo laayivii irra galuudhaaf isin jalqabaatuun laayivii irra galuuf suurawwan laayivii yookiin immoo viidiyoota laayivii nama jiru ilaaluu yoo barbaaddan kallattiidhaan as bira dhuftanii gad tuqxanii namoottan kanneen keessaa kan barbaaddan irra laayivii isaa seentanii waliin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Mee gara profaayilii adeemu iddoo kanatti. Isii jalqabaa xumuraa tana ni tuqa. Sana booda maaltu jira as keessatti? Invite agents. Nama tokko eejantii gootanii galmeeffachuu barbaaddan iddoo kana tuqxu. Erga gad tuqxanii booda nama kamiyyuu eejantii gootanii liinkii keessan erguufii dandeessu jechuudha. As biratti ID isaa galchitanii. Garuu fakkeenya namni kamiyyuu bakkuma kamuu taa'ee eejantii kan koo ta'ee seenuu danda'a. Yeroo eejantii ta'a jedhee lakkoofsa kan koo isinii ergu yookiin immoo koodii isinii ergu maal gootanii iddoo eejantii jedhu kana ni dhuftu. Iddoo kana gad tuqxu. Eejantii yoo qabaattan komishiiniin keessanis baay'ee guddaa ta'a. Eejantiin keessanillee aktiivii isinii ta'a jechuudha. Iddoo kana ni dhuftu. Fakkeenya anamma eejantii godheet isinitti agarsiisa. Yeroo lakkoofsa iddoo kanatti dhufee barreessu maal naa fide? Harbour Media naa fidee jira jechuudha. Harbour Media nama kana eejantii godhuuf deemaa jirtaa naan jedhaa jira. Please enter ID jedha kun itti galchee jira jechuudha. 25906592 galchee. Sana booda maal godhaa? Please enter agent ID kan jedhu kana gad tuqa. Yeroo isii gad tuqaasu kallattiidhaan maal naan jedha? Confirm godheedha. Confirm godha. Sana booda added successfully haala kanaan isinii fida jechuudha. Baga gammaddan eejantii taatanii jirtan isiniin jedha. Kana fakkaataa haala kanaan eejantii ta'uu dandeessu. Inni kun immoo pooyintiidha. Pooyintiin kun gaafa 100 isinii guute $10 baafachuu dandeessu. Fakkeenya iddoo pooyintii yeroo gattuu hiixan
Pointiin kiyya 0 wanti hunduu 0 akkaawuntiin kun amma baname osoo 100 guutee withdraw kan jedhu kana tuquudhaan doolaaraan jijjiirachuu dandeessan. Adreesii doolaaraa anatu isin erga iddoo kanatti yookiin immoo liinkii doolaaraa akkaataa itti banattan viidiyoo itti aanu irratti isiniif dalaga. Sana booda doolaara iddoo kanatti hanga qabdan san asitti liinkii galee saniin tuqxanii withdraw now kan jedhu tuqxu kallattiidhaan doolaara 10 pointii 100 irraa ni argattu. Kana fakkaata Poppo Live fayyadamaa waan isin dhibe kamu Harbor Media Network gaafachuudhaan nu qunnamuu dandeessu. YouTube qabna. Viidiyoottan hedduu asitti argattu. Viidiyoo kan jedhu gattuqtu Harbor Media Network jalatti ni dhuftu. Poppo kan jedhu kana ni tuqtu. Fakkeenya viidiyoo kana jala waan jiru mee waliin haa ilaallu. Viidiyoo kana jala erga dhuftanii booda akkamitti viidiyoo kana jala isaatitti liinkii argachuu dandeessu kan jedhu immoo karaa salphaan isinitti agarsiisa. Iddoo moor jettu xiqqoo tana ni tuqxu. Iddoo moor jettu erga tuqxanii booda moor kan jedhu kan ammallee deebistanii tuqxu. Sana booda kunoo liinkiin galmee as bira jira. Liinkii galmee yoo barbaaddanis liinkii Poppo iddoodhuma kana gattuquun kallattiin deemtanii galmaa'uu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata mee Poppo Harbor Media haa ilaallu. Poppo keessan irraa bahuu yoo barbaaddan iddoo kana ni tuqxu. Iddoo kana erga tuqxanii booda setting kan jedhu ni tuqxu. Log out gootanii bahuu yeroo barbaaddan. Ergasii log out kan jedhu kana gad cuqaastu. Erga isa cuqaastanii booda log out kan jedhu isinii dhufa. Ammallee ni tuqxu. Erga isa tuqxanii booda haala kanaan isinii fida. Mee amma deebi'ee seenuudhaaf isii tana raayit godhuu dirqama qabdu. As bira ni dhuftan login kan jedhu tuqxu. Sana booda iimeela ittiin galmooftan keessan yeroo Poppo bilbila biraa irratti banachuu barbaaddan yookiin immoo bilbila biraa irra jijjiirtan iimeela ittiin galmooftan gad tuqxu. Amma kallattimaan mana guddicha kiyya bira deemaa jira jechuudha. Mee mana guddicha bira dhaqeera. Iddoo kana tuqeera. Profaayilii irra seenee jira. Sana booda pointii 5,000 qaba. Kana jechuun iddoo pointii yeroo gad tuqu tiraanzaakshinoota kana dura raawwadhe hunda isinitti mul'isuu danda'a. Histirii isaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan doolaara 20, 30, 50, 10, 5 takka 2 doolaara 100, 200, 500 dalaguu dandeessu. Akkaataan itti baafattan illee immoo haala kanaan kunoo kanneen dura dalage mul'isa jechuudha. Haala kanaan Poppo fayyadamaa diiteelii isaa yeroo gad tuqu mootu doolaarota hanga irraan baasaa ture. Akkasumas immoo viidiyoottan kanaan dura dalage irratti doolaarota yeroo garaagaraa argataa turee fi baasaa ture namaa kennaa ture. Guutuu isaa asitti argina jechuudha. Isa qofaa miti. Namoonni coin trade godhuu barbaaddan coin trade kanas fiichara isaa isiniif banaa. Kana gochuudhaaf jalqaba Poppo galmaa'uun dirqama. Eega galmooftanii booda mootiyyuu iddoo eejant jedhu kana dhuftanii liinkii isinii erga irratti dhaqxanii guutuu dandeessu. As biratti immoo miiseejiiwwan garaagaraa namoottan isinii barreessan, namoottan isin hordofan haala salphaadhaan argachuu dandeessu. Yeroo isin achi eejantii taatan iddoo kanatti haala kanaan dhufa jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa wanta gaafii isinitti ta'e kamiyyuu gaafachuu dandeessu. Viidiyoo kanarraa waa hedduu akka barattan abdii qaba. Kana booda waliin hojjennee waliin jijjiiramuudhaaf kutannoo guutuu qaba. Harbor Media Network hin irraanfatinaa. Dhaqaa garee Harbor Inspire jala seenaa. Viidiyoo Harbor Inspire jalatti kan maxxane YouTube isaa hundaa'u ilaala. Erga ilaaltanii booda haala sirriidhaan dhaqaatii galmaahaa. Erga galmooftanii booda mootuu Poppo irratti waliin dalagaa. Galii gaarii waliin argachuu dandeenya. Horaa bulaa deebanaa. Kaliil ture Harbor Media Network irraa.